Maatiiwwan qubee akaadaamii kun qubee akaadaamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa keemistirii kutaa 12ffaati. Viidiyoon kun viidiyoo jalqabaati. Viidiyoo kana irratti kan nuti walitti ilaallu yuunitii tokkoffaa asiid bees ikveyaa kan jedhudha jechuudha. Kan nuti walitti ilaallu waa'ee asiid bees koonseptiidha jechuudha. Viidiyoo kana irratti kan nuti walitti ilaallu jechuudha. Warri YouTube chaanaalii keenyaatiif haaraa taatanii subscribe gochuudhaatiin maatii ta'an isiniin jedha. Warri immoo subscribe gootanii jirtan immoo yoo jaalattan jechuudha. Barumsa nuti asirratti barsiisaa jiru kana yoo jaalattanii viidiyoo keenya laayik godhaa, hiriyoota keessaniif immoo sheer godhaatii barattoota hunda bira akka ga'u taasisaa isiniin jedha. Okay. Asiid bees konseptii keessatti egaa jalqaba irratti kan ilaallu definition isaaniitti. Wanti tokko asiididha yookaan immoo beeziidha jedhamuudhaatiif maaltu sararaatii eegama kan jedhu jechuudha. So isa kana egaa wanti tokko asiididha yookaan immoo beeziidha jennee gargar baasuudhaaf jechuudha. Definitionii gurguddaa sadiitu jira. Inni tokko maalidha? Araanees konseptiin jira. Araanees concept of acid and bases yookaan immoo araanees akkamitti akkan define godhe jechuudha. Inni kan biraan Bronsted-Lowry acid and bases kan jedhu jira. Inni kan biraan Lewis acid and bases kan jedhu jira jechuudha. Isaan kana sadanneetu irratti hundoofnetu jechuudha. Wanti tokko asiididha yookaan immoo beezidha jennee gargar baasuu ni dandeenya jechuudha. Viidiyoo kana irratti egaa araaneesidhaatii fi Bronsted-Lowry konseptii wal faana ilaalla jechuudha. Araanees concept of acids and bases. He defined as acids and bases in terms of the effects of these substances on water jedha. Araanees kuni saayinsistii keemistiidha. Keemistiin kun immoo keemistii biyya Siwiidishidha jechuudha. Inni egaa asiidii fi beezii akkamitti defined gochuu barbaada jechuudha. Inni dhiibbaa isaan bishaan irratti qaban irratti hundaa'etudha jechuudha. Kan inni define gochuu barbaade jechuudha. According to Araanees, asiid jechuun akka Araanees define godhetti jechuudha. Asiidii jechuun maal jechuudha? A substance that increases the concentration of hydrogen ion or proton ion in aqueous solution jedhe. Aqueous solution keessatti concentration yookaan immoo qabiyyee hydrogen ion yookaan proton ion dabala yoo ta'e jechuudha. Then it is called an acid jechuudha. Hydrogen ion jechuun proton ion jechuudha salphaadhumatti. Yookaan immoo definition biraatiin gaafa ibsinu jechuudha. Isuma Araanees jedhe kana jechuudha. An acid is a substance that releases what? Hydrogen ion yookaan immoo proton ion or hydronium ion in aqueous solution. Kana jechuun immoo gaafa walnyaatinsa wayii keessatti jechuudha. Bishaan faana inni walnyaatinidha. Akka seera Araanees jechuudha. Yoo hydrogen ion release godhate yookaan immoo hydronium ion release godhate then it is called an acididha jechuudha. Kuni definition isa tokko mala. Inni kun increase the concentration of hydrogen ion jedha. Kun immoo release hydrogen ion godhe taanaanii eenyutti dhaqee dabalaa jira. Solution sanatti maal dabalaa jira jechuudha. Hydrogen ion dabalaa jira jechuudha. Inni kan biraan beeziin immoo maal jedhee ibsa? Are substances that increase the concentration of hydroxide ion jedha ibsa jechuudha. In aqueous solution. Yookaan immoo akkamitti ibsuu dandeenya? Base is a substance that releases what? Hydroxide ion in aqueous solution. Hydroxide ion solution sanatti release gochuu danda'a yookaan immoo dabaluu danda'a taanaan then it is called Araanees beezidha jennee define goonaa jechuudha. Akka seera eenyutti? Akka seera Araanees definitionitti jechuudha. Bifa exampleetiin itoo ilaalle iddoo kanatti hydrogen perchloratein kun jechuudha. Kun perchloric acidiin kuni weetarii gaafa bishaan faana wal nyaatu jechuudha. Perchloric acid plus water gaafa goonu jechuudha. Maal nu kenna? Hydronium ion iddoo kanatti nu kenneera. Hydronium ion gatii nu kennee iddoo kanatti maal release godheera jechuudha. Wal nyaatinsi kuni gaafa bishaan faana wal nyaatu hydronium ion release godheera. Hydronium ion immoo release ta'eera taanaan yookaan immoo increase the concentration of hydronium ion increase ta'eera taanaani then that compound is what? It is an acididha jechuudha. Sababii kanaatiif egaa iddoo kanatti kuni maal jechuudha? Acididha jechuudha. Isheen kun acididha jechuudha. Acidiin kun egaa gaafa bishaan faana wal nyaate maal gochuu danda'eera? Hydronium ion release gochuu danda'eera jechuudha. Sana booda kan nuti ilaallu maal jechuudha? Hydronium ion yookaan immoo hydrogen ion release godheera moo release hin goone kan jedhu bicha qofa laallaa jechuudha. Maal ta'uu gargar baasuudhaatiif? Araanees asidii akka inni ta'e gargar baasuudhaatiif jechuudha.
Inni kan biraan iddoo kanatti ilaala soodiyeem hydroxide kuni solid formiidhaan jira ture. Sana booda eenyu faana walitti dabalame bishaan faana wal nyaate. Erga bishaan faana wal nyaate kuni jechuudha maallu kenna iddoo kan soodiyeem ion and what hydroxide ion dha kan inni kenna jechuudha. Iddoo kanatti egaa hydroxide ion gati iddoo kana jiru jechuudha. Eenyu amma maal release godheera jechuudha. Wal nyaatinsi kuni hydroxide ion release godheera jechuudha. Kan immoo solution isaatti maal dabalaa jira jechuudha. Hydroxide ion concentration isaa dabalaa jira jechuudha. Erga akkas ta'eeti egaa base jechuun maal jedhama? A substance that releases hydroxide ion in aqueous solution. Asirratti egaa sodium hydroxide kuni maal release godheera bishaan faana gaafa wal nyaatu jechuudha. Hydroxide ion release godheera waan ta'eef this one is what a base dha jechuudha. Akka seera eenyutti akka seera Araaneesitti jechuudha. Akka seera Araaneesitti. Inni kan biraanii yeroo tokko sodium hydroxide plus water jedhee isin barreessuu danda'a. Sodium hydroxide gives us what? Sodium ion plus hydroxide ion jechuu danda'a. This the same dha jechuudha. Definitely akka yaadni isaanii jechuudha. Iddoo kanatti waterii kana barreessuu dhiisellee jechuudha. So isa kana akkasiin hubattaniin barbaada. Inni kan biraanii strong acid dhaatii fi strong base akkasumas strong weak base and weak acid waan jedhamu jira. Akka seera Araaneesitti jechuudha. In Araanees theory strong acid jechuun yookaan immoo asidii cimaa isa jennu sana jechuudha. Is a substance that completely ionizes in aqueous solution to give what? Hydronium ion and an anion. Iddoo kanatti anion nu kenna jechuudha. Kana jechuun iddoo kanatti positive charge jedhamti inni kun. Anion kun immoo maal isa negative charge jechuudha. Kana booda egaa completely ionizable ta'a jechuudha. Yookaan immoo otoo asidiin sun otoo homti tokko lafatti nafin jechuudha. Gara maalti jijjiirama yoo ta'e hydronium ion yookaan immoo hydrogen ion dhaatii fi anion ionitti jijjiirama yoo ta'e then that acid is called what? Strong acid jechuun ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaatiif isaan akka isaatiin ni fayyada perchloric acid, sulfuric acid, hydrogen iodide, hydrogen bromide, hydrogen chloride and nitric acid isaan kun maalidha? Strong acid dha jechuudha. Isaan kana qofaa miti. Kan biraanis jiraachuu danda'a jechuudha. Dextra. So isaan kun egaa maalidha? Strong acid dha jechuudha. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti perchloric acid kana tolaalle jechuudha. Plus water gaafa gooni maallu kenna it is completely eenyutti diigameera hydronium ion dhaatii fi chlorate ion kanatti diigameera waan ta'eef so it is called what? Strong acid dha jechuudha. Strong acid dha jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraanii strong base kan jennu immoo jechuudha. Strong base kan jennu immoo jechuudha. It is a completely ionizes in aqueous solution to give what? Hydroxide ion dhaatii fi cation nu kennu jechuudha. Sitti immoo strong base dha kan jennu completely diigamee jechuudha. Yookaan immoo base kan ture suni guutummaa guututti diigamee jechuudha. Hydroxide ion dhaatii fi cation nu kennu then it is called what? Strong base dha jechuudha. Strong base. Asirratti egaa akkamitti akka inni completely diigamu beekna yookaan immoo akkamitti akka inni hin diigamne beekna kan jedhudhaatii fi gara gadiitti ni ilaalla. So an example of strong bases are what? Sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide and extra. Isaan kuni strong base dha jechuudha. Strong base dha jechuudha. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti ol ilaalle jechuudha. Sodium hydroxide kun waterii faana wal nyaate completely dha kan diigame jechuudha. Asirratti kan biraa immoo xiyyi kun gara kana qofaatti agarsiisuudhaan isaa completely maal ta'e jechuudha dissociate ta'eera jechuudha. To what? To sodium ion and hydroxide ion jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti the principal strong bases are hydroxides of group first elements and group second two yookaan immoo group 2A jechuudha. Group 1A dhaa fi group 2A keessa warri jiran jechuudha. Elementoonni achi keessa jiran hundi isaanii iyyuu gaafa hydroxide yookaan immoo yoo beezii uumu ta'e jechuudha. Beezii isaanii jechuudha yeroo hundayyuu maal strong base dha jechuudha. Strong base dha isaan except eenyurraatiin kan hafe beryllium irraatiin kan hafe jechuudha. Beryllium irraatiin kan hafe hundi isaaniiyyuu maal strong base dha jechuudha. Fakkeenyaaf potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, lithium hydroxide, magnesium hydroxide warri kuni hundi isaanii maal jechuudha strong base dha jechuudha. Beezonni warri giruuppii tokkoffaa A fi giruuppii tokkoffaa lammaffaa A irraatii uumaman jechuudha. Eenyurraatiin kan hafe beryllium irraatiin kan hafe hundi isaanii maal uumu strong base dha jechuudha kan isaan uuman. Isa kana isin fayyada. Asitti fakkeenyaatiif akkamitti gargar baasna akkamitti completely ionizable completely ionizable miti isa jedhudhaatiif tokko bifa kanaatiin qabanna jechuudha. Isa kana erga akkasitti gargar baaftanii booda amma egaa Araanees definition kuni yookaan immoo Araanees conceptiin jechuudha. Limitation mataasaa yookaan immoo dadhabbii yookaan immoo hanqina mataasaa ni qabaata jechuudha. Tokko Araanees akkamittidha kan define godha? It defines acids and bases in terms of what happens when
compound is dissolved in water. Asirratti kan inni define godhe jechuudha araanees kuni bishaan faana gaafa isaan wal nyaatanidha. Kan inni wanti tokko yookaan compoundiin tokko asiididha yookaan immoo asiidii miti kan nuti jennu jechuudha. Bishaan faana wal hin nyaanne taanaanitiin asiididha yookaan immoo beeziidha jechuudhaatiif nu rakkisaa jechuudha. Akka eenyutti akka seera araaneesitti jechuudha. Akka seera araaneesitti. Inni kan biraani aqueous solution formii keessatti qofadha kan inni wanti ta'e jechuudha. Aqueous solution qofa keessatti jechuudha. Kana jechuun hydroxide ion yookaan immoo hydronium ion uumamu suni aqueous solution miti taana it is not araanees acid araanees base jechuun in ulfaata jechuudha. Akka seera eenyutti akka seera araanees concept jechuudha. Inni kan biraan it does not explain why some compounds in which hydrogen has oxidation number of 1 positive tokko qabaatanii jechuudha. Such as hydrochloric acid dissolve in water to give what acidic solution. Hydrogen compound tokko keessatti jechuudha. Hydrogeniin oxidation number isaa tokko ta'e positive tokko fakkeenyaatiif hydrochloric acid keessatti yennaa bishaan keessatti dissolve ta'u acidic solution qaba. Acidic solution kenne. Inni kan biraan immoo whereas such as ammonia do so jedha. Iddoo kanatti ammoniaan immoo oxidation number isaa tokkodha. Oxidation number isaa tokkodha. Garuu gaafa bishaan faana wal nyaatu jechuudha. Kan inni nuu kennu maalidha? Acidic solution nu kennu dhiisuu danda'a. Acidic solution jechuudha. Acidic solution nu kennu dhiisuu danda'a jechuudha. Sababii sanaatiif egaa sababii sun maaliif akka ta'e yookaan immoo akka inni acidic solution kennee sababii maaliif akka ta'e illee hin ibsine jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraani only compound that contain hydroxide ion can be classified as araanees bases. Compoundoota warra maal of keessatti qaban qofadha. Hydroxide ion warra qaban qofatu maal jedhamee dubbatama jechuudha. Yeroo akka araaneesitti jechuudha. Warra hydroxide ion of keessatti qaban. The araanees definition does not explain why compounds such as sodium carbonate have basic property. Sababii maaliif warreen akka sodium carbonate warri akka kanaa jechuudha. Basic amala beezummaa yookaan basic property akka isaan qabatan illee araanees definition keessatti hin ibsamne jechuudha. Isaan kun sadanii limitations of what araanees concept araanees conceptidha jechuudha. Sababii kanaatiif egaa saayinsistoonni maal gochuu qaban jechuudha. Asiidii fi beezii define gochuudhaatii fi seerota haaraa barbaadutti taa'anii jechuudha. Seerota sana immoo ilaalaa jechuudha. Inni kan biraan exercise 1.1 keessatti maal jedha iddoo kanatti based on their dissolution in water solution classify each of the following compounds as what as araanees acid, araanees base or a compound that cannot be classified as araanees acid or araanees base jedhe. Araanees baseettis kan hin dabalamne yookaan immoo araanees acididha yookaan immoo araanees baseedha jechuun maal godhedha gargar qoodii jedha. Asirratti kan nuti ilaallu maalidha gara product side dha ilaalla. Salphaadhumatti jechuudha. Product side isaarraa fakkeenyaaf asitti product side isaarraa gaafa ilaallu yookaan immoo right hand side jechuudha. Iddoo kanatti hydronium ion jira. Hydronium ion kun gatii jiraate qofa maal jechuu dandeenya? It is araanees acididha jennaan jechuudha. Iddoo kanatti ilaala hydrogen bromide plus water nu jedhe. Gives what nu jedhe hydronium ion plus bromide. Iddoo kanatti kuni bishaan faana gaafa wal nyaate maallu kenneera iddoo kanatti jechuudha hydronium ion nu kenneera. Hydronium ion nu kenneera gatii ta'e kun maal jechuudha araanees acididha jechuudha. Araanees acididha jechuudha. Araanees acididha jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti ilaala sodium chloride plus iddoo kanatti kun water jechuu barbaade gives that what sodium ion and chlorine ion. Amma ilaala product side isaarraa hydronium ionis ta'e hydrogen ion yookaan immoo hydroxide ion maadha hin jiru jechuudha. Asir jiraadha hin jiru iddoo kan sodium chloride sodium fi chlorine ion qofa jira jechuudha. Sababii kanaatiif inni kun maal ta'a jechuudha neither ta'a jechuudha. Lamaan isaayyuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Araanees acidis miti araanees basis immoo miti jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti ilaala ammonia plus what water nu jedhe. Ammonia fi water gaafa wal nyaatu jechuudha. So iddoo kanatti egaa ammonium ioniidhaatii fi maal nu kenne iddoo kanatti hydroxide ion nu kenne jechuudha. Hydroxide ion. Sababii iddoo kanatti hydroxide ion kun jiruudhaatiif jechuudha. Inni kun maal ta'a jechuudha araanees beezii ta'a jechuudha. Araanees beezii ta'a jechuudha. Araanees beezii ta'a jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti ilaala sodium hydroxide plus water. Sodium hydroxide dhaatii fi bishaantu wal nyaate jechuudha. Gives what nu jedhe sodium ion and what sodium hydroxide ion. Inni kuni maallu keenya iddoo kanatti hydroxide ion gatii jiru jechuudha iddoo kanatti. So it is what araanees beeziidha jechuudha. Kunis araanees beeziidha jechuudha. Araanees beezi. Kan iddoo kanatti araanees jechuu godha isheen kuni. So kana bifa kanaatiin gargar baasuun ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraanii konseptiin inni biraan jechuudha. Bronsted Lowry concept of acids and bases. Sababa limitationii sila laalee
qabuudhaatiif jechuudha. Araanes konseptiin Broonested Looyerii konseptiin immoo dhufee jechuudha. Broonested Looyerii konsept kan jennu kun Broonestediin kun maqaa nama tokkooti, Looyeriinis maqaa nama tokkooti. Isaan kun saayinsistoota lama turan. Saayinsistoonni kun lamaanii kophaatti waa'ee asiidii beezii qorachaa turan. Sana booda seerri isaanii walitti waan dhiyaatuudhaatiif jechuudha iddoo tokkotti fidanii jechuudha. So according to their concept isaanii keessatti jechuudha asiidii jechuun it is a proton donoriidha. Proton donoriidha asiidii jechuun. Proton donor jechuun salphaadhumatti hydrogen ion jechuudha. Salphaadhumatti jechuudha. Inni kan biraan beeziin immoo maalidha? It is a proton acceptoridha. Proton acceptoridha. Inni kun immoo warra protonii maal gochuu danda'an ofitti fudhachuu danda'an jechuudha. Kana jechuun hydrogen ion ofitti fudhachuu kan danda'an jechuudha. Kan elektiroonii homaayyuu ofirraatii hin qabne jechuudha. So akkaataa kanatti jechuudha kan inni define godhu. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti ilaallu. Fakkeenyaatiif eenyu walaa nyaatu amooniyaa fi hydrochloric acidiin walaa nyaatani. Amooniyaa fi hydrochloric acidiin kun gaafa wal nyaatan jechuudha. Maalluu kennu iddoo kanatti kun amooniyaadha. Amooniyaa fi hydrochloric acidiin kun gaafa wal nyaatan jechuudha. Asirratti hydrochloric acidiin kun hydrogen ion tokko maal gochuu dandeessi? Kanaatiif kennuu dandeessi. Isheen kun maal gochuu dandeessi? Fudhachuu dandeessi. Kanaaf iyyuu ammonium ion plus chlorine ion ta'a jechuudha. Kun akkamittiin hydrogen tokko akka kenne barree kun immoo akkamitti akka inni fudhatu beekuu dandeenya jettanii of gaafachuu dandeessu. Mee kana bifa Lewis structureedhaatiin kaasee isinitti agarsiisu. Nitroogeniin kun hydrogen meeqa qabdi? Sadii dhamti. Sadii faana wal nyaatteetti jechuudha. Sadii faana wal nyaatteetti iddoo kanatti. Sana booda dakka kanatti taa'ee booda nitroogeniin kun elektiroonii meeqa qaba ture? 5 qaba ture miti. Asitti sadii faana adda wal nyaatee booda elektiroonii meeqa susaafa? 2. Lamaan sun iddoo kana akka kanaatti taa'u jechuudha. Elektiroon loon peeriidha jechuudha. Plus gooneetu kun immoo klooriiniidha. Klooriiniin jira. Klooriiniin kun eenyu faana wal nyaateera? Hydrogenii tokko faana wal nyaateera. Hydrogeniin elektiroonii tokkotti bichaa qabdi san dhumateera. Klooriiniin garuu meeqa qaba ture? 7 qaba. 7 keessatti tokko kana wajjin adda wal nyaatee booda meeqa tafaaf jechuudha? 6 tafaaf jechuudha iddoo kana akka kanaatti. Okay. Iddoo kanatti erga akka kanaatti hafeefi jechuudha amma. Iddoo kanatti kun maal ta'eera? Guuttateera wanti isaa jechuudha. Iddoo kanatti kun isheen kun iddoo kanatti maal qabdi? Loon elektron peerii tokko qabdi. Elektiroon loonii kan ta'e jechuudha. Yookaan immoo kan waliin nyaanne jechuudha. Sababii kanaatiif kun immoo asitti otoo kana sirraati fuune hydrogen ion tokko jechuudha. Iddoo kanatti finne akka kanaatti. Hydrogen ion tokko maal gochuu danda'a jechuudha. Iddoo kana dhufee kuni nitroogeniin kun mataadhuma isaatiin jechuudha. Maal gochuu danda'a? Ofiidhuma isaa kennee fi sana booda transfer of electroniidhaatiin maal godha jechuudha. Boondiin uumamaa jechuudha. Boondiin uumamaa jechuudha. Sana booda amooniyaan kun egaa akka kanaa taati jechuudha. Amooniyaa. Sana booda akkas gooneetu irratti maal dabarsu jechuudha. Pilaasii keenya jechuudha. Iddoo kanatti pilaasii kaa'uun keenya sababii maaliitiif yoo jettanii hydrogeniin tokko asirraati nitroogeniitu kennee fi boondii uume malee ofiisaatii elektiroonii fidee hin dhufne isa jedhu agarsiisuudhaaf jechuudha. So iddoo kanatti pilaas goone klooriin ayinii keenya jechuudha. Iddoo kanatti klooriin ayinii gati ta'e gaamma dura 7 qaba ture asitti immoo chaarj elektiroonii tokko fudhateera. Kanaaf iyyuu meeqa ta'a jechuudha? 8 ta'a jechuudha. Iddoo kanatti akka kanaatti 8 isaa barreeffanne sana booda akkuma isa kana asirraatiinis akka kanaa keenya maayinasii tokko irra keenya jechuudha akka kanaatti. Maayinasii tokko irra keenya jechuudha. So kun egaa akkaataa kanaattidha jechuudha. Kan nuti proton acceptoridha moo proton donerii ta'uusaa kan nuti barru jechuudha. Iddoo kanatti egaa kun maal godhudha? Proton acceptoridha. Proton acceptorii gati ta'e egaa kun maal jechuudha? Beeziidha jechuudha. Beeziidha jechuudha. Inni kun immoo maal jechuudha? Asiidiidha jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Proton doneriidha waan ta'eedhaatiif jechuudha. Proton doneriidha waan ta'eedhaatiif. Inni kan biraan iddoo kanatti inni kuni sababii prootonii yookaan prootonii tokko gafuutti fudhate kana ta'eedhaatiif inni kuni asiid conjugate yookaan immoo conjugate acidii jedhamuun ni danda'a. Conjugate acid inni kun jechuudha. Inni kun immoo erga hydrogenii tokko ofirraatii kennedha waan ta'eedhaatiif conjugate base jennaan isa kana akkamitti akka ta'e ni ilaalla asuma irratti jechuudha. Inni kan biraan advantage of this definition yookaan immoo akka faayidaa qabeessaatti yookaan akka faayidaatti kan ilaalame jechuudha. Definition kana keessatti this definition is not limited to aqueous solution. Aqueous solution qofa irratti kan hundaa'e miti jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaala. Amooniyaa fi hydrochloric acididha miti kan wal nyaata. Asirratti aqueous solution ta'ee water yookaan hydroxide yookaan immoo hydronium ion waan tumamee jiru. Garuu asirratti maal goonee gargar baafneera? Acidii fi beezii jennee gargar baasneera jechuudha.
gargar baasneerra. Inni kan biraan asirratti Brownsted Lowry concept keessatti jechuudha. Brownsted Lowry concept keessatti jechuudha. Asiidii jechuun maal jedhan ittisa proton donor dhanneera. Bees jechuun immoo ittisa proton acceptor dhanneera. Sababii kanaatiif jechuudha iddoo kanatti Brownsted Lowry base jiraannaan jechuudha. Brownsted Lowry base jiraannaan jechuudha. Kana jechuun proton acceptor jiraannaan jechuudha. Kan protonii ofitti fudhatu jiraannaan kan protonii kennu immoo dirqama jiraachuu qaba miti. Inni immoo maal dhanneera asiidii dhanneera. Kanaafiyyuu Brownsted Lowry asiidiidhaa fi Brownsted Lowry base gargar ba'anii jiraachuu hin danda'anii jechuudha. Eenyu keessatti Brownsted Lowry concept keessatti jechuudha. So it always occurs in pair. Brownsted Lowry acids and bases always occur in what? In pairs and called conjugate acid base pairs jedhamu jechuudha. Asirratti conjugate acid base pair kan nuti jennu kuni can be classified as an acid and it is conjugate base or base and what? It is conjugate acid dha jechuudha. Conjugate acid base pairs. Silagaa iddoo kanatti kaasuu jalqabitan ture. Maal jedhee inni kun maalan sinin jedhe conjugate acididha. Inni kun immoo maalan jedhe conjugate baseidha jedhe. Asirratti inni asitti base ture kuni asennaa ga'u yookaan immoo mallattoo xiyyaarannaa darbu jechuudha. Gibbs asirra gaafa darbu conjugate acid ta'a jechuudha. Kan asitti acid ture immoo gaafa mallattoo kanarra darbu asitti maal ta'a conjugate base ta'a jechuudha. Conjugate base ta'a jechuudha. Isa sana ilaalla wal faana jechuudha. Conjugate base kan jennu gaa the conjugate base of the Brownsted Lowry acid is the species that remains when one proton has removed from the acid. Conjugate base dha kan jennu gaa asirratti conjugate base dha kan jennu acid irraati protoniin tokko erga ba'ee booda inni hafe suni maal jennaani conjugate base jennaani jechuudha. Acidii kenname tokko irraati hydrogen tokko erga irraa fuunee booda inni hafe suni maal jennaani conjugate base jennaani jechuudha. Conjugate base jennaani jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaala. Asirratti kun asidii ture. Asidii kanarraati hydrogen tokko erga fuunee booda iddoo kanatti maal ta'a jennee ragaa inni hafu sun jechuudha. Maal ta'a iddoo kanatti hydrogen tokko erga kennee booda chlorine ion jedhamti. Kana chlorine ion sun maal jennaani jechuudha. Conjugate base jennaani jechuudha. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti kun beezii ture miti. Beezii kanatti hydrogen ion tokko erga itti dabalee booda yookaan immoo hydrogen ion tokko erga fudhatee booda inni uumamu conjugate acid jedhama jechuudha. Conjugate acid kun iddoo kanatti conjugate acid akkasaan sila isiniin jedhe kanaati jechuudha. So kana bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan for any conjugate acid base pair. Conjugate acid base pair kam gidduutti iyyuu jechuudha. The conjugate base yookaan immoo conjugate base kan jennu kun jechuudha has one pair hydrogen than the acid. Acidii sanarraa lakkoofsi yookaan immoo baay'inni hydrogen isa tokkootiin gadi xiqqaata. Kan eenyu kan conjugate base. Akkasuma immoo one more minus charge than the acid. Minus charge immoo tokkootiin eenyurra ni caala jechuudha. Acidirra ni caala jechuudha. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti ilaala. Isuma ammaarratti jechuudha. Isa kanaatiin maal jenneerra beeziidha. No, asidii dhanneera miti kanaatiin asidii dhanneera. Amma gaa conjugate beeziin kanaa jechuudha. Conjugate beeziin wanta kanaa jechuudha. Number of hydrogen isaa maal ta'uu qaba? Kanarraati tokkootiin xiqqaachuu qaba. So iddoo kanatti ilaala. Conjugate asidii dhanneera miti iddoo kanatti. Kun conjugate beezii dhanneera. Iddoo kanatti ni fagatu. Kuni conjugate beezii erga taate jechuudha isheen kuni. Kun immoo asidii illee ta'eeti. Asidii sanarraati maal taana jenneera? Hydrogen isa tokkootiin hir'achuu qaban. Kun tokko qaba, kun immoo maal qaba? Zero qaba. Tokkootiin gadi hir'ate immoo hir'ateera jechuudha. Inni kan biraan immoo conjugate beeziin suni one more minus charge qaban. Minus charge isa tokkootiin ni caala jenneera kan asii jechuudha. Kun asitti ilaala. Minus charge tokko qaba, kun immoo maal? Zero qaba. Kanaafiyyuu negative charge isa caalee immoo caalee tokkootiin caaleera jechuudha. Sanaafiyyuu kana bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeessu. Inni kan biraan the conjugate acid has one more hydrogen than the base. Base irraa conjugate acidiin immoo jechuudha. Hydrogenii tokko caala qaba jechuudha. Akkasuma immoo one pair minus charge. Kana jechuun karaa biraatiin one more positive charge jechuudha karaa biraatiin one more positive charge. Yookaan immoo one pair minus charge qaba jechuudha. Than the base. Iddoo kanatti laala. Fakkeenyaatiif kuni maal dhanneera? Beezii dhanneera. Amma gaa conjugate acidiin kanarraati uumamu jechuudha. Hydrogenii maal qabaneera? Tokko dabalataatiin qabaa jenne. Hydrogenii tokko dabalataatiin qabaa jenne jechuudha. So iddoo kanatti ilaala. Conjugate acidii isaatiin ture kun. Conjugate acidiin kun hydrogenii tokko dabalataatiin qabamuu qabu qaba. Inni kan biraan immoo maal taaneera? One pair negative charge than what? Than the base jechuudha. Beezii sanarra negative charge tokkootiin irra xiqqaataa jechuudha. Kun asitti zeeroo dha qabata ta'eeti. Negative charge tokkootiin erga xiqqaata ta'eeti jechuudha. Sana booda iddoo kanatti maal ta'e? Positive tokko ta'a jechuudha. Kana jechuun akkuma sadatiniin jedhe
has one more positive charge. Positive charge tokko irra caalaa qabaa jechuudha. Iddoo kanatti ilaala kun positive charge isaa zeeroodha. Kun immoo tokkodha jechuudha. Kana akkaataa kanaatti yoo qabattan gaariidha jechuudha. Iddoo kanatti one more positive charge yoo jettan irra isinii salphata. One more positive charge. One more positive charge. One more. Ishii kanaatiin yoo qabattan irra gaarii isinii ta'a. One fewer minus charge kan jedhu kanarra jechuudha. One more positive charge than what? Than the base jechuudha. Iddoo kanatti fakkeenyaatiif haa ilaallu. Fakkeenyaatiif jechuudha. Asirratti egaa according to Brownian law acid keessatti jechuudha yookaan Brownian definition keessatti jechuudha acidiin jiraannaan beeziin jira acidiin jiraannaan immoo conjugate beeziin isaa jira beeziin jiraannaan immoo conjugate acidiin isaa jira jechuudha asirratti galala acidiin kunii fi beeziin kun jechuudha walitti maal jedhamu conjugate pair jedhamu kunii fi kunis immoo walitti maal jedhamu jechuudha conjugate pair jedhamu jechuudha conjugate pair jedhamu jechuudha amma asirratti conjugate pair jedhamuudhaatiif jechuudha dirqama Hydrogen isaan qaban irratti garaagarummaa tokko qofa jiraachuu qaba. Akkasuma immoo chaarjiin isaanis tokko qofaadhaatiin wal caaluu qaba jechuudha. Qormaata irratti yeroo baay'ee inni kun hin dhufa. Inni kun hin dhufa jechuudha. Isa kana sirriitti dhaggeeffadha. Hydrogeniin isaan wal caalan tokko qofaadha. Akkasuma immoo chaarjiin isaan itti wal caalan meeqa qofaadha? Tokko qofaadha jechuudha. Akkuma iddoo kanatti one more hydrogen akkuma jedhu akkasuma immoo yookaan one fewer hydrogen akkuma one more minus charge one fewer minus charge akkuma jedhu garaagarummaan isaan chaarjii isaanii lamaan gidduu jiruu fi garaagarummaan isaan lakkoofsa hydrogen isaan qaban gidduu jiru tokko qofaadha jechuudha. Iddoo kanatti ilaala. Fakkeenyaatiif HF yookaan immoo hydrogen fluoride kun bishaan faana wal nyaate maallu kenne iddoo kanatti fluoride ioniidhaatii fi hydronium ion nu kenne. Asirratti kuni it is a proton donor dha miti kun proton donor erga ta'eeti maalidha it is acid dha jechuudha proton donor erga ta'e kun ilaala kuni acid dha hydrogen fluoride dha kun immoo water dha sana booda asirratti kuni it is a proton donor erga ta'e acid dha it is kun immoo maalidha proton acceptor dha iddoo kanatti akkuma agartan iddoo kanatti hydrogen lama ture iddoo kanatti maal ta'e sadii ta'e so this one is what base dha jechuudha asitti immoo inni kuni erga hydrogen tokko irraa ba'ee ka'etti uumame miti erga hydrogen tokko ofirraati kenne ka'enni uumame kuni maadhanneera isa conjugate base dha jenneera conjugate base akkasuma immoo iddoo kanatti ilaala kun immoo erga hydrogen tokko ofitti fudhatee uumame waan ta'eef kun immoo maal jechuudha conjugate acid dha jechuudha conjugate acid amma asirratti ilaala acidiidhaatii fi conjugate base gidduu garaagarummaan hydrogenidhaatiin jiru meeqa qofa ta'uu qaba tokko qofa ta'uu qaba kun hydrogen tokko qaba kun immoo homaa ta'uu hin qabu kanaafiyyuu garaagarummaan isaa gidduu tokko ta'eera akkasuma immoo garaagarummaan chaarjii isaan gidduu jirullee tokko ta'uu qaba jechuudha kuni zeero chaarjii qaba kun immoo negaatif waan chaarjii qaba kanaafiyyuu garaagarummaan isaan gidduu tokko ta'eera jechuudha sirriidha jechuudha kunis inni kan biraan kuni asirratti beeziidhaan era hydrogenii wateriin kun jechuudha. Sana booda erga hydrogenii tokko ofitti fudhatee booda maal ta'a jenneerra conjugate acid garaagarummaan baay'ina hydrogenii isaan gidduu jiru jechuudha tokko qofaa ta'uu qaba jechuudha kun asirratti ilaala hydrogenii lama qaba kun immoo dirti meeqadha hydrogenii sadii qaba garaagarummaan baay'ina hydrogenii isaan gidduu jiru meeqa qofaadha tokko qofaadha jechuudha akkasuma immoo baay'inni chaarjii isaan qaban jechuudha garaagarummaan isaan gidduu jiru tokko qofaadha jechuudha kun meeqadha asirratti hydrogenii ayoonii yookaan immoo chaarjii kan inni qabu zeero chaarjiidha. Kun immoo chaarjiin isaa meeqadha? Tokkodha. Kanaafiyyuu garaagarummaan chaarjii yookaan immoo baay'inni chaarjii isaan qaban jechuudha. Garaagarummaan isaan gidduu jiru meeqadha? Tokko qofaadha jechuudha. Akka kanaa miti taanaan acid base conjugate pairidha yookaan immoo conjugate pairidha jechuudhaa fi nu rakkisaa jechuudha. Hin danda'amu jechuudha akkas jechuudha. Akkasuma immoo asirratti ilaala. Kuni HCOO H'dha plus CN minus dhaatiin erga walitti da'amee booda maal kenne iddoo kanatti HCOO minus yookaan immoo ayinii nu kenne. Asirratti inni kuni hydrogenii meeqa qaba? Lama qaba. Sana booda kan afaan argaa wal nyaatee booda it is a proton donor ta'e asirratti jechuudha. Hydrogenii tokko asirratti maal godhe gara kanaatti dabarsa. So it is an acid dha. Inni kun immoo it is a proton acceptor dha miti. So it is a base dha jechuudha. Base dha jechuudha. Erga akkas ta'eeti gaddoo kanatti erga base ta'eeti jechuudha. Inni kun egaa iddoo kanatti kun erga acid ta'eeti kan inni asirratti uumamu maal ta'a jechuudha. Conjugate base ta'a jechuudha. Garaagarummaan conjugate base fi asidii gidduu kana gidduu jiru jechuudha. Garaagarummaa hydrogenii tokko akkasuma immoo garaagarummaa chaarjii tokko ta'uu qaba jechuudha. Chaarjii tokko ta'uu qaba. Kun asirratti chaarjiin isaa zeeroodha. Kun immoo negaatif tokko garaagarummaa isaan gidduu jiru meeqadha?
Pozitiiva tokkodha, chaarjii tokkodha jechuudha. Akkasuma immoo haayidroojinii lama qaba, haayidroojinii tokko qaba. Garaagarummaan haayidroojinii tokko qofaadha jechuudha. Akkasitti gargar baasuun sinirra jiraata jechuudha. Konjugeet peerii gaafata jechuudha. So qormaata irratti egaa fakkeenyaatiif akkam siniin jedha. Akkam siniin jedha fakkeenyaatiif siniin jedhu iddoo kanatti kana fakkeenyaatiif H2PO4 minus and PO4 minus akka kanatti barreesseetu kuni conjugate pairiidha nuun jedha. Conjugate pairiidha yoo nuun jedhe kun maal jechuudha soba ta'a jechuudha. Sababiinsa maaliifidha? Garaagarummaan chaarjiin isaan gidduu jiru dirqama maal ta'uu qaban siin jedheera tokko ta'uu qabaa siin jedheera. Kuni chaarjii negatiif sadi kun immoo chaarjii negatiif tokko. Garaagarummaan isaan gidduu jiru lamadha. Kanaafuu innis ta'uu danda'u. Kan biraa kun haayidroojinii lama qaba. Kun immoo haayidroojinii tokko homaachuu of keessaatiin qabu. Garaagarummaan baay'ina haayidroojinii isaan gidduu jiru meeqadha? Lamadha waan ta'eef conjugate base pair ta'uu hin danda'anii jechuudha iddoo kanatti kun jechuudha. Kan inni ta'uu danda'u utoo iddoo kana haayidroojiniin tokko galee jechuudha. Akkasuma immoo utoo iddoo kanatti kun lama ta'eera ta'e jechuudha. Lama minus 2 otoo ta'eera ta'e jechuudha. Minus 2 otoo ta'eera ta'e jechuudha. Then it is called conjugate pair ta'uu danda'u jechuudha ammas irratti. Sababiin isaa maalidha? Haayidroojiniin tokko garaagarummaa isaan qabanii akkasuma immoo chaarjiin isaan garaagarummaa isaan qabanis tokkodha jechuudha. Kun negatiiva lama kun immoo negatiiva tokko garaagarummaan chaarjii isaaniis illee meeqadha? Tokkodha jechuudha. Kana bifa kanaatiin gargar baasuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraani exercise 1.2 irra kan jiru. Exercise 1.2 irratti identify the Bronsted Lowry acids, bases, conjugate acids and conjugate bases in each of the following reaction jedha. Asirratti Bronsted Lowry acid, bases and conjugate acids and bases jennee akka nuti gargar baasnudha jechuudha kan nuti gaafatamu. Asirratti galaala kuni HClO2 kuni wetarii faana wal nyaateetu ClO2 minus dha kan nu kennu and plus hydronium ion. Asirratti ilaala kuni kana ture jalqabaarratti jechuudha. Sana booda maal godhe asitti immoo kana ta'e. Kana jechuun haayidroojinii tokko maal godhe ofirraati kenneera miti so it is a proton donor ta'e jechuudha. Proton donor taanaan immoo inni kun maal jechuudha asiidiidha jechuudha Bronsted Lowry acid. Inni kun immoo maal godheera asitti haayidroojiniin san lama ture asitti immoo tokko fudhateera. Kanaafiyyuu maal godheera jechuudha proton acceptoriidha jechuudha. Kanaafiyyuu iddoon kun immoo maal ta'a jechuudha beezii ta'a jechuudha. Erga isa kana akkasitti gargar baasnee booda jechuudha. Erga akkasitti gargar baasnee booda kuni gaasitti erga haayidroojinii tokko ofirraati kennee booda inni uumame sun immoo maal ta'a jechuudha conjugate base ta'a jechuudha. Kun asitti conjugate base ta'a jechuudha. Conjugate base. Sana booda asitti kun erga base ta'eeti erga haayidroojinii tokko ofitti fudhate immoo maal ta'a jechuudha conjugate acid ta'a jechuudha. Conjugate acid ta'a jechuudha. Conjugate acid. Sana booda kana bifa kanaatiin gargar baasuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti ilaala OCl minus dha kuni water faana wal nyaata. Give that what nuun jedhe iddoo kanatti HOCl plus hydroxide ion nuun jedhe iddoo kanatti jechuudha. Asitti ilaala kuni haayidroojinii hin qabu ture. Asitti garuu maal argateera haayidroojinii ofitti fudhateera jechuudha. Kanaafiyyuu in this one is what a proton acceptory dha jechuudha. Proton acceptory gaafa ta'u gaa kun asitti maal dha jechuudha. Karaa biraatiin base dha jechuudha. Proton acceptory ta'eera tana. Iddoo kanatti immoo kuni wetarii ture. Wetariin kun immoo maal godheera haayidroojinii tokko isa kanaatiif kenneera miti so it is proton donor dha jechuudha. Proton donor taanaan maal jechuudha asiididha jechuudha. Asiididha jechuudha. So iddoo kanatti immoo galaala kuni haayidroojinii tokko ofitti fudhateera miti yookaan immoo erga haayidroojinii tokko fudhateedha miti beezii kanarraati erga haayidroojinii tokko ofitti fudhatee kan uumamedha. Erga haayidroojinii tokko ofitti fudhatee kan uumame yoo ta'e immoo jechuudha then it is called what conjugate acididha jechuudha. Conjugate acid. Inni kun immoo maal jechuudha conjugate basedha jechuudha. Conjugate base. Sababiin isaa maalidha? Erga haayidroojinii tokko ofirraati kenne kan uumamedha waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan asirratti akkamittiin asirratti kun beezii ta'e asitti immoo asiidii ta'a jechuu dandeessu. Bishaanii takka takka jechuudha akka asiidii takka takka immoo akka beezitti akti gochuu danda'a jechuudha. Isa sana ilaalla amphibiotic species warra jedhaman keessatti jechuudha wayitii ta'an irratti. Inni kan biraan iddoo kanatti water plus kana iddoo kanatti gives that wattidha OH plus HSO3 ioniidha kan inni kenna jechuudha iddoo kanatti. Sana booda maal laalla jechuudha kan amma kamtu asiididha kamtu immoo beeziidha jennee gargar baasuudhaatiif jechuudha. Asitti kuni wetarii ture. Asitti immoo maal ta'eera OH ioniitti gad deebi'eera jechuudha. Kanaafiyyuu haayidroojinii tokko ofirraati kenneera miti kun. Kanaafiyyuu isheen kun maal taate jechuudha asiidii taate jechuudha. Kun immoo maal ta'a jechuudha completely beezii ta'a jechuudha. Definitely. Sana booda inni kun asitti erga
kun asitti asiidii adda ta'eeti jechuudha. Erga hydrogenii tokko ofirraa kennemoo maal ta'a jechuudha. Erga hydrogenii tokko ofirraati kennemoo maal ta'a jechuudha. Conjugate base ta'a jechuudha. Conjugate base. Sana booda inni kun immoo maal ta'a jechuudha. Conjugate asiidii ta'a jechuudha. Definitely. Conjugate asiidii ta'a jechuudha. Erga hydrogenii tokko ofitti fudhate jechuudha. Inni kan biraan egaa ilaala. Asiidii fi conjugate base isaanii gidduu garaagarummaan hydrogenii jiru meeqa isin jedha tokko ta'uu qaba isin jedha. Kanaaf yoo fakkeenyaaf ilaala kun asiidiidha kun immoo beeziidha conjugate beeziidha. Garaagarummaan isaan gidduu jiru hydrogenii tokko ta'uu qaba. Kun hydrogenii lama qaba kun immoo tokko qaba. Garaagarummaan baay'ina hydrogenii isaanii meeqa tokko qofaadha jechuudha. Inni kan biraan garaagarummaan chaarjii isaan gidduu jiru meeqa ta'uu qaba tokko ta'uu qaba jechuudha. Kun laala kun 0 qaba kun immoo negatiivii tokko garaagarummaan isaanii tokkodha jechuudha. Kana bifa kanaatiin gargar baasuu ni dandeessu jechuudha. Wanti gaaffii isinitti ta'uu jiraate immoo koomentii jalatti naa barreessuu na gaafachuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraanii strengths of conjugate acid base pairs jedha. Conjugate acid base pairs kan immoo strengthiin isaanii akkamittiinidha. Asirratti the stronger the acid acidii cimaadha taanaan jechuudha. Conjugate beeziin isaa maal ta'a weak ta'a. Conjugate beeziin isaa immoo weak ta'a. Kun seeradha bakka homaa wanta gochaa hin jiru asirratti jechuudha. Similarly the stronger the base the weaker it is conjugate acid jedha. Beeziin sun immoo strongidha taanaan conjugate acidiin isaa maal ta'a jechuudha dadhabaa ta'a jechuudha. Faallaan kanaa immoo yoo acidiin suni weak ta'e acidichi yoo weak ta'e jechuudha conjugate beeziin isaa maal ta'a jechuudha strong ta'a jechuudha. Akkasuma immoo yoo beeziin sun weak ta'e conjugate acidiin isaa maal ta'a jechuudha strong ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaala asirratti jechuudha. Wetariin kun jechuudha it is beeziidhaan jedhamti. Beezii ta'e immoo wetariin it is weak beeziidha weakidha. Weak beezii adda ta'eeti jechuudha. Weak beezii taanaan inni kun jechuudha. Asitti kan uumamu kun conjugate acidiinsa dirqama maal jechuudha. It is strong acididha jechuudha. Strong acididha jechuudha. Inni kun strong acididha jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Inni kun gatii weak beezii ta'e qofaa fi inni kun akka maal ta'e barra jechuudha. Nuti strong acidii akka inni ta'e ni barraa jechuudha. Strong acidii akka inni ta'e ni barraa jechuudha. Isaaniin gargar baasuudhaatii fi maal fayyadamna? Teebilii kana fayyadamuun ni danda'ama. Teebilii kana jechuudha. Teebiliin kun asii olii gaafa kanatti deemu jechuudha. Strengths of the acididha kan inni agarsiisu. Asirraatiin gaafa akkatti asii gadi deemnu immoo strengths of the basedha jechuudha. Kun asii oliin isaa dabalaa deema. Increase ta'aa deema jechuudha. Asii gadiin isaa beezummaan isaa maal ta'aa jira? Dabalaa jira jechuudha. So asirratti maal nu barreessa jira? Strong acidii nu barreessa jira. Isaan kana sammuutti qabachuudhaatiif yaaluun isinirra jiraata jechuudha. Especially warra strong jedhaman kana qaqqabachuun isinirra jiraata jechuudha. Sila maal jennee ture araanes definitionii keessatti jechuudha. Warri strong ta'anii completely ionizable ta'uu neerra. Completely maal ta'u ionizable ta'u warri immoo weak ta'an immoo jechuudha. Partiallyidha kan isaan ionizable ta'an jechuudha. Completely ionizable taanaan yeroo baay'ee xiyyeessa kana fayyadamna. Completely miti taanaan garuu double arrow fayyadamna jechuudha. Double arrow. Kana jechuun fuuldurattis duubattis ni deddeebi'a waan ta'eef jechuudha. Sababiin isaa completely maal hin taane jechuudha. Ionizable gatii hin taane jechuudha. Sababiin isaa kanaagaa asirratti isaan kun strong acididha. Strong acidii yeroo ta'an egaa strong acidii ennaa ta'an jechuudha. Conjugate beeziin isaanii immoo maal ta'aneera? Weak ta'aa jenneera. Weak ta'aa jenneera. Kanaafiyyuu ilaala iddoo kanatti hydrochloric acid strong acididha. Kanaafiyyuu chlorine ioniin kun immoo it is conjugate beezii isaati. Sababiin isaa maal hydrogen tokko narraafu chlorine ioniin nu kenna waan ta'eef. It is weak beezii ta'a jechuudha. Weak beezii ta'eeyyuu immoo negligible beezidha bakka jechuun hammi beezummaa isaa bakka humaa tokko hin mul'atu jechuudha. Inni kan biraan sulfuric acid it is strong acididha. Gaafa immoo isa kana immoo fudhannu jechuudha. It is weak beezidha jechuudha. Yookaan immoo almost negligible beezidha jechuudha. Sana booda fakkeenyaaf kan biraan iddoo kanatti jechuudha. Hydronium ioniin kun it is strong acididha. Strong acidii kana gaafa conjugate beezii isaa yookaan hydrogen tokko gaafa irraa fuunu maal ta'a wetering nu kenna jechuudha. So it is weak beezii ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin egaa jira jechuudha. Inni kan biraan immoo iddoo kanatti karaa kana immoo jechuudha strong beezii warri ta'an immoo jiru. Fakkeenyaaf warra akka O2 minus sulfur ion hydroxide ion isaan kun immoo maal strong beezidha jechuudha. Conjugate acidiin isaanii immoo maal jechuudha garmalee nama tokko dadhabaa ta'a jechuudha. Garmalee nama tokko dadhabaa ta'a jechuudha. So inni kun kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo itti aanu irratti immoo maal walitti ilaalla? Auto ionization of a substance kan jedhu walitti ilaalla jechuudha. Warri maatii taatan yookaan immoo YouTube channel keenya subscribe gootanii jirtanii viidiyoo keenya like godha, share godhaati ijoollee barumsa akkasii barachuu barbaadan biraatiin ga'aan isiniin jedha. Akkasuma immoo warri immoo maatii yookaan immoo subscribe gootanii jechuudha.
qubee akka damee subscribe goone immoo subscribe godhaan isiniin jedha yoo viidiyoo keenya jaallattanitu ta'e. Hin jaallanne taanaan ni isa rakkina hin qabu. Isin tolee jaallattanitu ta'e immoo subscribe like godhaati share godhaa jechuudha. Galatooma viidiyoo irratti auto amortization of substance kan jedhu walitti dhiyaallaa jechuudha. Nagaatti.